Baatii bitootessaa baatii dukkanneeffaaf bakka gadi dhiise. Seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti ji'i bitootessaa ji'a kallattiin imala biyyaatti jijjiirame ta'ee galmee seenaan leellifamaa fi yaadatamaa jiraatudha. Jijjiirraa baatiin bitootessaa fideen Itoophiyaan hooggansa muummee ministeeraa kabajamoo Dr. Abiy Ahmediin durfamuun damee siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaan injifannoowwan gurguddaa galmeessisuu dandeessee jirti. Bu'aa baatii bitootessaa kan ta'e Itoophiyaan qonna qamadiin wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun beekamtii sadarkaa idil addunyaa kan itti argate, damee dippiloomaasiin garee biyyoota hiree addunyaa murteessan BRICSitti kan itti dabalamtee fi dirree siyaasaa saaquun ijaarsa sirna dimookiraasii kan itti gabbifatee baatii kabajamtudha. Guyyaan kun guyyoota keessaa guyyaa addaati. Guyyaatti qabsoon ilmaan Oromoo fi sochiin diddaa garbummaa uummattoota biyyattii hundi itti firii godhatedha. Keessumaayyuu ilmaan Oromoof guyyaan kun guyyaatti raarroon alagaa jaarraa tokko oliif uummata Oromoo irra ture guyyaatti raawwatee fonqolchamedha. Oromoon sirna bittaa garbummaa warra Atsii irraa eegalee hanga mootummaa sirna Abbaa Irree Wayyaaneetti ture yeroo xumuraaf ofirraa lafaan dhahuu danda'edha. Guyyaan seenaa qabeessi kun jireenya ilmaan Oromoo keessatti guyyaa yeroo kamiyyuu hin dagatamne yommuu ta'u, Oromoon akka sabaatti guyyaatti masaraa warra Absiiniyaatti dachee Oromoo irratti ijaaramtee garuummoo Oromoo hadheeffatee ofirraa dhiibduu irree tokkummaa isaatii cabsee teessoo mootummaa biyyattii dhuunfachuu danda'edha. Akka biyyaattis bitootessi 24 guyyaatti walqixxummaan sabootaa ifatti hojiirra oolee fi dheebuun uummattoota Itoophiyaa badhaadhinni mata duree jijjiiramaa boqonnaa haaraatti hojii eegaledha. Ergasii booda waggoottan 6 darbanii fi milkaa'inoonni gurguddoon roga maraan Itoophiyaa keessatti mul'atanii jiru. Jijjiirraa sirna bulchiinsa abuurummaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin taasifameen bakkaa fi argamni Itoophiyaa jijjiirama gurguddaa agarsiisaa dhufeera. Ijaarsonni seenaa magaalattii jijjiiran ijaaramuu, manneen waliin jireenyaa kumaatamaa, ijaarsa riqichootaa, ijaarsa paarkilee adda addaa fi hambaa akka Adwaa 00 seenaa Finfinneen keessattiin beekamtu jijjiiruun urjii magaalota Afrikaa taasisuu danda'eera.